namoonni sun iida booreysuuf akkana godhuutu maladu hin beeytu ati waan wanni waa dalaganiif kana qofaami namoonni hedduun finfinne irratti dhufee iftaarri amma edana 29 iftaara guddaan akka Itoophiyaatti 29 himi garuu karaame 29 iftaarri kun akka fashalu dalaguutu maladu isni gala waan hinjiru iftaarri baay'inni islaamaa keessa mul'atu kun akka islaamni baay'inni isaa Itoophiyaa keessatti mul'ani namni fedhu waan jiru iftara san fashaltuu ta'uutu mala iida finfinne irra salaatuuf namoonni hedduun deemaa jiru namoonni biyya alaatis itti dhufaa jiru ka'id sagantaa jechuudha akkana wakadaabe naafi atillee quba qabaatu baan warri qooda irraa fudhatuttuma jiraa beek namni laafan islaamii laafan biyya seenaan jirutu sagantaan iidaa tabaay'inni ummataa keessa mul'atu tun akka milkooyneef ta'uutu mala hogganutu fi walitti deebin iida maal salaanna obboleeyyan keenya akka dhumanii nuti asii duuba yoo salaatu baanne kam goona salaata dhaabaa namni yoo rakkoon itti buute laali filistiinati asiin dhagaa haraatuma asiin taraawii allahu akbar jedhu akkana wakadaabe nama wareeraa ufillee wareertee namallee wareersinaatu rakkoon buute rakkoo sana bira dabruudha dhiirummaa nama ayyaanni kana boodas waan jennu ni dandeenya waa meeqa ji'uu dandeenya rakkoon hin jiru yoo gaa guyyuma tokkotti akka danfaraafutti guyyaa tokko fixannee galla jettan malee iida salaanneetis eegaluu inni ta'a akkana wakadaabe ammoo iida fashalsuuf wanni kun waan dalagameef uf eeggannaa nu barbaachisa namoota nuti isfaaltii irratti soomana wajji furre nama musliman ta'in ka kiristaana nutti sharrakee soomana nu wajji fureessanii wajjiin akka wallolluudha wanni barbaadame akka ija walitti baafnu akka ija keessa wallaallu santu barbaadamaa jira ta'uutu mala ani waan ufii yaadu siimu jira san ta'uutu mala idan agendaa namni bilcheeyse tokko fiixa baasuun hin barbaachisu mufannoon teenya akkuma jirutti ta'ee dallansuun teenya akkuma jirutti ta'ee wanni nu dhagayamu yoo dhugaa rabbii taate akkuma jirutti ta'ee ammoo harka keenya dhiida keenya balleessinu nam tokkoof hin hayyaminaa kana ayyaanni iidaa salaanni isaa golomphatu namni walitti bahee wal booreessu irratti nama deemu yoo gartan namni sun nama ajjeesanii wajji tokkumaa beekitu kun ayyaana islaama ajjeesuu deema sun nama ajjeeseemi kun ayyaana islaama ajjeesuu deema akkasitti beekitu la ta'khudunna ala yadi adh-dhalim lama waa balleessuu deemuun harka qabu barbaachisa aarree jirra mufannee jirra qalbiin nu cabxee jirti beekamaa laakiin qalbi cabasan magaaluma teenya gabbuufnee kunis asii rabshaa godhee haranis achi magaalaa rabbashee hawannitis rabbashee adaamas finfinneetis muraanni jara sanii guutamee jechuu gaafa nasi galee uf eeggannaan deemuu nu barbaachisa ayyaana keenya kabajaan baana kabajaan galla tokko nama wardiyyaa ayyaana iidaa ta'uu qaba nama gara malee deemu sagalee isaa gara malee jiru yoo waa balleessuu deemu namni isa bira jiru dhaabbu jechuun danda'u qaba waan godhu namni islaamaa wal mariyatee godha malee akkanuma tuutumti takka waan feetu rabbiin bar wa amruhum shuuraa baynahum jeebal gaafa mooxaa san magaalaan tun guutuun dirree iidatti hiriiran bane maal jedhan wal mariyannee osoo geebni tokko hin jigin hiriira baanee galle sagalee teenya dhageessifne namni hoggaa waa hojjetu wal mariyatee waa hojjetu namni waan takka ergaa hogga dabartu namni gandaan lafaa tufjuu kun rakkoo qaba akkasi beekite ganduma gandaan bakka jiruun eenyutu isaan tokko taatare eenyu islaamummaan nama itti gaafatamu hin qabdu magaalaa tana ulamaa jira hayyootaa jira majlis dhimma islaamaa jira namni ganda keessatti namni dire dhawaa keessa jiru majlisa dire dhawaa wajji deemuu qaba ulamaa dire dhawaa wajji deemuu qaba dire dhawaa keessa taa'a nama biroo wajji walitti hidhatee ajandaa achi asitti noofa yoo je tokkoffaa rakkoo hawaasummaa isa jira mataa isaatiif sheekha tokko khaxarafa Itoophiyaa jiru ajaja sheekha saniitiin dire dhawaa keessa deemu namni yoo jiraat kuni dubbii ergaa biroo tokko ergaa biroo tokko akka nama diiniif laffa ufin fakkeessina hadaraa wanni isinii himuwan akka nama hawwii diiniif deemuu ufin fakkeessanii dogoggorsanii islaamallee dogoggoraan godhina ram iida teenya booda
hiriira baana yoo jennu wal mari'annee qindeessinee nama hiriira san itti gaafatama fudhatu goonee bulchiinsa mootummaa Dirree Dhawaa beeksifnee hiriirri keenya asirraa ka'ee ilaa asii deema mariin namni waa dalagatu akkanuma gandaan ori'uun nutillee rakkoof nu saaxila nama achitti du'ee dhabne khabiroo irratti dabaluu nu barbaachisa akkasiif deemna jechuudha nama hidhamu irratti dabaluu khaduu irratti dabaluu jechuudha achii du'e hidhaa dabaluu jechuudha hiikaan qabu hin gowwomina balaan dhuftee jirti akkatti keessa dabarru fala godhuu barbaada Itoophiyaa guutuudha Dirree Dhawaa qofaami Itoophiyaa guutuun islaamni bakka jirurraa tasgabbiidhaan waan kanatti deemu jira ayyaana iidaa akka ayyaana iidaa nu harkatti booreysuudhaaf dhagaa nu jidduu darban namni dhagaa magaalaa yoo rabshaatti kaasuu feete dhaguma jidduu darbita ni beektaa magaalaa wallolchiisu dhaguma jidduu darbita magaalaa nagayaa meeqa irraa bu'i dabali jetti ta nagaa waccu tana dhagaa jidduu darbinaa magaalaa lolli bu'ee beeku kana hoggolaa silaa isaanuu dafanii butamanii sabriin qabanii ja'amee dhagaan nu jidduu darbame ni bee namu wal mazzanu jira nu arganii jiran akka batachaa taanee dhiirti namni oollaa keetii yoo si hubate bareedaa mi beeku yoo si hubate kana ta'e namni dhaguma xiqqaa tokko si ol darba wili inni ni kuta atumaatu oofa dalagaan isaa deemaa jirti inni galeettaa fayyaada ija mana taa'ee fayyaada ija dalagaan deemaa jirti dhaguma tokko jidduu darbee dalagaa qabsiise galeettaa lulluqate ni beeka akka taane nu bare namni wal barree jiran gizee hunda akkana haffallinaan beekamuun bareedaame tasgabbii barbaachisa jaarsa taa'ee manguddummaa haasa'uu dhufee tokko gurratti haasa'e ilmi kee du'e jeeni shoofa amma dubbiin hamaa garte jaarsa dhiiga ummataa taa'ee haasa'uu jira deema awwaalaa jeeni haasawa isaa achumarraatti deebi'e jaarsa shoofa namni yoggaa waa dalagu miiruma xixiqqaa tokko waalaqaa ooluun bareedaadhaami waan boru wal'aanuu dandeenye ofirra dalayna duu kanaafuu iiddi teenya tasgabbiin baana tasgabbiin galla sagaleen mufannoodha rakkoon irra dalagamtee wal mari'annee qindeessinee ayyaana guddaa ofirra dabarsinee akkana hoogalaami mariidhaan hojjanna waan hojjannu mariidhaan hojjanna wanni hojjannu ma zimbiloo batachaa ta'uu qabu odoo gaafa mooxaa san iyyansi keenya sun hujirra oole kun hin dhufu ture yarra laaffisanii gaafa san qaamni dhimmi ilaalchisuun zeeroon abbaasanii waan san dhiisutu tana horeedu yoo iyyansaa gaafa sin nurraa nafnee beeku iyyansummaan iyyunu kunu ka bu'aa buusu tahuu qaba mariidhaan goone ka ergaa of keessaa qabu ka bakka ga'u ta'uu qaba malee ayyaanuma keenya ka iidaa balleessinee ollaa keenya wajji waliin muufannee warra biyya bulchu wajji waliin muufannee dachii waliin laayinee guyyaa as deemu gana teenya wal'aan namoota san wal'aan akkas hin taanu nama dhagaa jidduu darbanii baara isaan ta'uun feesisu iiddi teenya tasgabbiin baana tasgabbiin galla ollaa wajji nagaya qabna namni rakkoo dalage bakka jiru jira kana bokkanaami abbaan rakkoo dalage achitti mootummaa yoo jala deemtee dhugaa jirtu bakka kanatti hin baafne rakkoo as booda jirtu tan wal xaxaa deemu nu dura isaan rakkiftitu nu dura isaan rakkisuu teessi biyya rakkisuu teessi أنا بخان الله عليه دمني أيانا خينيا تزقبين أكاد دقلو يكتب بربادا جزاكم الله خير